hambabbeessa daarii lagaa qilxuun kichuutti cittee dargaggeessa gaarii namaa biiftuun kee daftee lixxee ansoo sillaan alaltuudha ishee qarriin faayaaf eegdu atoo silaa marartuudha xobbee hundaan babbareeddu milkii kan keessiif abdachaa yaada keetiin kan hin labu akka baatee achi naftu. Gadda baay'ee garaa namaa cabsu yoo yaa harka fuunee hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata waaqayyoo baga nagaa keessan taatanii jecha egaa akkuma argaa jirtan gadda baay'ee laphee namaa cabsu dubbachuuf illee akkatti dubbatan kan hin qabne madaa kan namatti ta'u quuqa kan namatti ta'u waa'ee mucayyoo kanaadha jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebi'ee uummanni keenya akkas akka karaatti fukichuutiin karaatti duddu'u inuma argina garuu rakkoon namoota baay'ee furmaata argatee hin beeku. Egaa waaqayyo gooftaan furmaata itti haa kennu jenna. An akka kootti namni tokkotu rakkoonsaa kana sana ajee himatee namni immoo rakkoo isaa sana irratti yaalii go'ee fi du'eellee dhugaa waaqaa uumaa miti. Gin namni tu rakkoon koo kana sana anje'ini sekoondii keessatti akkas lafarraa dhabamu baay'ee gadda garaa namaa cabsudha jechuudha. Sammuu namaatti baay'ee kan namatti dhaga'amudha. Mucayyoon kun viidiyoo kaleessa isaa gadhiiste akka har'aa sammuun boqotte jechuudha. Gitani miti kana bakka jireenyi biyya lafaa kanarraa. Jireenyi biyya lafaa kanarraa ishee kanadha jechuudha. Namoonni baay'een jireenya ishee kanaaf jedhaniitu karaa darbaa wal hawwatu jechuudha. Wal lolu jechuudha. Ishuma sekoondii keessatti wal dhabaa jirruuf jechuudha. Mucayyoon kun kaleessa nagaa turte har'ammoo kunoo duutee abamteetti. So namni ishuma kanaaf ol jibbaa argitani miti. Tokko waaqayyo jaalalaa biyya keenyaaf haa kennu. Biyyuma keenya Itoophiyaa kanaaf waaqayyo jaalala haa kennu jenna. Egaa rakkoo kanammoo waaqayyo furmaata itti haa kennu. Akkuma argaa jirtan ajandaa walii gaddeemu ajandaa baay'eedha. Abbaan warraa isheellee hidhameera jedhu. Akkuma argitan abbaan warraa isheellee hidhameera jechaa jiru. Kun ajandaa walii gaddeemaa jirudha. Egaa waaqayyo gooftaanii furmaata itti haa kennu gaaffii deebii hin qabne kanaaf deebii haa kennu. Garuu uummata keenya irraa wanta ana baradhe tokko yoo jiraate namni tokko erga du'ee booddee maaliif miidiyaa sana fooloo gootu? Ani koo kan na ibu kana namni sun koo already bakka akka hin deebinetti ta'ee du'eera. Moo erga du'ee booddee liivii gala jettanii to'a. Yeroo baay'ee mudannoon kun namoota keenya irratti hin argama jechuudha. Uummata keenya irratti hin argama. Namni sun erga du'ee booddee fooloon nama sanaa TikTokiin isaas ta'ee FB'n isaas ta'ee ol ka'a jechuudha. Erga namni sun du'ee utuu namni sun du'iin dura maaliif fooloon goone? Kun gaaffii godha. Dhugaa waaqayyoo kana duras yaadattu yoo taatanii mucaa isaa Addis Ababaatti du'e sana jechuudha. Isaa miidiyaa kanarratti beekamtii qabu. Innillee akkuma kana jechuudha. Erga inni du'ee booddeedha kan TikTokiin isaa fooloon isaa guddate jechuudha. Feesbuukiin isaallee namni kun already akka hin deebineef akka liiviin galleef takka chaawoo je'eera.